tinjira rasmus أنت أيوة abo أيوة sakay sa bas aus أيوة sakay sa bas sakay sa bas akoy أو كان نقول له كان راهو sakay sa bas ay kadu وكمان كان راهو barkaatu kam jirtu mata kenya khana dunyada jiraatu martina gaaf jaale kenya bakuma jirtu sinaago oo sinija arantana ma lal video ajaiba namni kenya yo akati sirra wadabe akati sirra soonatu biixa abun fadhiyote anatu biixa maali fiyatan aka kenyatin de mala kana matin demon khanumaafu ummata kenya wali sinin jawaan bratimti so amma dura waan taamu jirus waan taames hedduu taka garuu jirtanii taamu jiruu fi waan taames guuttee argu jirtanii uummata keenya arraantana akkam haaliin godhuu deema ni agartaniibi waan kana eeboo yookiin jechuu waan fadhee jaama maqaansaa biyya keenyatti gubeensaa jaaniin gurbaa gartee amma dura ajajjuu eenyuti ajajjuu ummata siiriitii fi ummata gartee hufnaan buluudha isa kan maqaan isaa Naasiroo jaama ummanni keenya hedduu takka yaaddoo lafa Yemenitti isa galchee Yemen keessatti yaaddoo la galchee isaa san jechuu Naasir sani arraantana manatti itti dhaquu deemana isaan agarsanii ummanni ture ummanni akka Yemen keessa jiru waliin taane wal jibbu akkaataa inni gartee ummanni bifa addaatiin ija addaatiin wallaan ummata keenya irra maaliin godhu deema laal waan biraatii miti agartanii jirtan fi akka caala isa gartee ijoollee dhalaalee xiqqoo qabee natti himanii turanii khaleefaa keessaa guutuudhaaf akkas waan itti ta'an irratti dalaguudhaaf hedduu takka mucaanis jechuun beektan caalaa kan diraatu hin qabu isa akkasii ijoollee gartee raajuulatti duulaa turte kan biraa hafe ammaas hedduudha warreen gartee magaalaa kana keessatti jibbaa facaasee abbaan gartee gurbaan ummata kana bobbaasu qophiitti hafee waan hin godhu ta'u waan waliin agarru ta'u ummata keenya kun safaa ta'amtire biratti yeroo takara lama namarra sadii hedduu lallabu ture ana dhaga'uun ture isinis akkasuma namni keenya maaliif huntaa faa jaanii wanni huntoo farraan tana waan hin taa'isarratti ta'uu qaba dirqama an kana asiinitti naqee yoon duubaan hin baafne ani durrii miti isin hin jaa akkam feetaa eelaan akka inni fadhu akkuma sani waan biraatii miti arra wanni kuni waan inni taa'u arguuf jiraatan ammaan tana sa'antuun sa'a dabartee halkan keessa sa'a 6-7 jirra lallabaan deemu karaarra fiidiyoo gartee ammaan gartee gurbaa qabee asitti agarsiisu akkatti nafaan tura akkasii baaswee hedduu takka jedhifatanaadha nafaana bu'aati eegaa kuni arra kan isaa dalagame jechuudha eeboo yookiin jechuun rasaasa namtolchee jaamaa akkasuma kan yoo nama dire nama jeesu yoo nama dire maal nama godhu warreen gartee diina taatanii nama keenyaa waliin fixaartanii arraan tana kan isa adda godhu kan ifa bilistii kan dabaasu jechuudha isaa kanaala mata keenya deskoo afaana tura fiidiyoo ajaa'ibaa qabadhe isin arraan tana fiidiyoonni kuni fiidiyoo ajaa'ibaati wanta kaasanaa keessatti dhugaa agareemi Iskut maal godhu turte nama akka nama godhu turte himi akka nama godhu turte himi
Waaye qaqqee. Waaye kanaa kan Anan beektu. ah. Ajji haa. Nuti goin saamuu saamaleedha. Saka isaan baay'inaa galame. Eenyu fikirte yaa. Namaasiin na ergeen namaatti gartee waan kana tuquru jirtu. Asirratti kan qabu fikirwwan yaa fikirwwan nama geessu. Saka gurraan si diree gurra keessaa si baasu ta'a. Gurra kanaan si diree gurra kanaan si baasu ta'a. Calji. Yaa ukubee. Ati akkam nama guru turte. Kan sirrii Nama gaarii Lui kan qara kunga. Samu kiri akkasii namatti dhufu. Raajuu faadhaa'u. Raajuu faadhaa namatti tuuteeti. Akkasitti isaan awwaabbii isaanii kun cimaa yoo ta'u kiisiin. Uskut. Qabii taa'een. Kiisiin yoo yaaqu. Hojii mataa. Mukunni kun maaliif achiin bee? Maaliif asiin seenaa achiin baa? Bakkuma hukke. Akkana shirna taziyaa. Shirna tazii olkii jilbibadhu. Sikaa isaa hin baasaati. Sikaa isaa hin baasaati. Isa soyin. Sikaa isaa hin baasa soyin. Sikaa isaa hin baasa soyin. Sikaa isaa hin baasa soyin. Haji. Uskut. Uskut. Sinan kisate. Nama lamaan naafe sanii caalaa takkaffaa ammaas jechuun nama gartee furmaa jechuun eenyu raajuu kana waliin jiru ijoollee siiriin deemu sanii yooniin garteen akkumaan isa godhu jiru kana isin goone ani duriin abbaan kiyya lama dhiigan fudhata. Yoom takkaa isin ijin nagartan naabatii dalagu. Anarraas boruu si takkaffaa nama gartee nama keenya irratti hamtuu shiirii jechuun shiirii akkas waan malee dalagu. Sirrittiin akkaan fadhatti raafala. Daawwattoota keenya agartan nama agartee waan hin taane uummata keenya irratti hojjetu anis akkaan beekutti. Yoonni gartee asii darbee duudaan baasuun baanne ani abbaan kiyya lama dhalate. Lamaan deebi'an akkuma fadhi hin beeku sodaa namaatis hin qabu beekutti. Yoonni gartee asii darbee duudaan baasuun baanne ani abbaan kiyya lama dhalate. Lamaan deebi'an akkuma uummanni keenya. Kan gartee yaman keessatti taa'umsa nama kutee akka isaan du'an addunyaa irraa kutan isaan goruudhaaf an qophii irraan jira irraas boruus. Nama abbaa fadhe kaniin hin sodaanne gartee abbaa fadhees kaniin hin beekne akkaan fadhettiin gartee waan isaan barbaadan keessaaf kanalaa viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib godha akkasuma facaasaa waliin gaa baasuu maaliif yoo ta'u namni gartee agguu caalaa ijoollee xiqqoo qabdisanii ijoollee dhalaa dubartii lamaan qabdisan. Galakis forget amman si baas addunyaa keessaan yoo kana hin gooneen arraas borus jechuun waan hin godhu ni beektan dalagaan kiyya dalagaa fincilaa qofa maaliif yoo ta'ani akkasi dhaabeetiin waan ati qabdu waan dalaydee hunda si keessaa baasu ta'a amma garuu ijoollee san gallakiftamoo karaa nagaatiin gallakiftu karaa nagaatiin gallakisi yoo gallakisuu baatte arras borus qabamte ansiin qabachuu ummata keenya akkam goonu akkam ta'u akkam godhu abbuma fadheewu warteen viidiyoo kiyya daawwadhaati laayik sheer godhaa wal biraan gaati viidiyoon kun viidiyoo gartee ummata keenya hawaasa biyya Yaman jiru irratti gargaaruu irratti hundaa'e jechuudha osoo hannanteen osoo humnanteen osoo siiriin ta'in warra siirii godhu gara siirii keessaa baasuuf warreen gartee nama saamiseelaaf akkas hedduu takkaa saamiseelaa akka hawaasa keenya dhiisan isaan godhutti jirra. Kanumaafuu maal godhuu qabdan isin
like share subscribe waan gargaaruu dandeessanii nama hedduu keessaa fi alaan viidiyoo gartee isinitti garsaa viidiyoo raajuudha akkasuma annamaan taaf ammas caalaa sayfuu tokko na warreen raajuu akkasuma jiru gartee hawaasuma keenya kan biyyee man keesseeru warreen gartee lubbuu dhaabuu jirtanii gara siiriitiin gara bifa hin taane adda addaatiin gubbaa dhaabuu jirtan isin agaruu jira baas wayii naaf isin waliin qunnamne sodaa namaa hin qabu ni beektaran sodaa nama arraas borus abboon fadeefuun sodaa hin qabu ni sodaa namarraa waan sodaa hin qabu maaliif nama keenya miidhuu dirqamanis miidhuun qaba nasbee isaa balleessuun qaba nasbee san qisaasina nageetti nasbee san qisaasina ana arraantana mucaa tokko natti himanii Naasir kan jedhamu maqaan isaa manatti dhaqee fuudhee amma halkan kana keessa maaliin godha bas ableenis nama doorsuu dhiisatiin jiran mukooti qaatu qof qabadhee deema akkuma inni haajettiin akkuma inni haajettiin abbaa warreen daawuu jirtanii viidiyoo kana malumaatti fita gadda dalaguun keessatti hafan qabu arraas boruus daandii dhugaa irraa si dhufuu barbaade maali isin jechuu barbaada warreen nama keenya miidhuu akkam godhuu qaba durri mataa irraa muruu shuguxiinis balleessuu wallaalle ablees taa'uu wallaalle yoogaa sodaa nama abbaa fadhe naffi daatee abbaa fadhe fakkaan gartee qomaroodee gadi hin baanes abbaa fadhe ilaala garuu akkanumatti miti akkaataa qaba onneen dunu warreen gartee siirii dalaguusi jechu tokkoltu olallaa jechu rabbii waa tikka isin godhu ati ilaala sumaafi rabbii kee golitti dhiisi nama biraa keessumaan bisiin isin jee viidiyoo gartee akka isin gammachisutti isin waraaba maaliif ajjechaa qofa dhaabbadheeti nama saamu waan hin ta'in nama nagiyaa waan jechuun nama nagiyaa waan hin ta'in nama saamuurratti nasbee isaanii saamuudhaaf